kiyyaaf jechan fiigee bara. Rabbi kaayiroo keessa nan jiraachisini na haa gabaabsu. Akka uummata kaanii yookaan poolisii manatti fide yookaan mana jala dhufee si biraa deebisi fakkaate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni hordoftoota miidiyaa keenya. Har'as viidiyoo haaraadhaan deebinee jira. Viidiyoo kana like share gochuun jalqabaan siniin jedha. Yaa'u akkuma beekamu gaa viidiyoon sinii qabadhee dhufe viidiyoo nama bohaarsuuf nama bashannansiisu waan ta'eef akka jaallattanu abdii guddaa qabna. Itti aansuudhaan kara viidiyootti deemna jechaadha. Kara viidiyoo. Rabbiin isii haa beeku malee waa hunda dandeessuudha sun si jammir. Hunda dandeessuun rakkoon qabdu maa hunda dandeessuudha jechuudha. Naati lafarti balaallesh. Sun hunda dandeessuudha. Eessa gachiifti jedhaa bar. Wallaahi uffata ofii kana bar kamtu xurii kamtu miicaa waliin beektu bar. Kamtu xurii uffanni isii kamtu miicaa. Asumatti baafatti, asumatti nyaatti, asumatti dhuddi, distiin as jira, tiriin as jira, haxumaan as jira, jabanaan gurraa fi funyaan hin qabne tokkollee asuma jira. Dibbeen tokkollee kan waa gisee takka takka waa nashiidaa waa irraa dhageeffatan ji'a waa ramadaana soddome san asuma jira. Bakka qubeen takkiin illee gonnoon takkiin illee achuma jirti. Dhadhaa asitti dibatanii gisee kushiinaa seenanii waa marqanii kushiinaan gubbaa kanaan gadi hancaacee akka mana hiyyeessaa akka goojjoo hiyyeessaa ta carqiin ijaaramtee gubbaa kanaan gadi hancaacee. Maal akka ta'e kushiinaa ta'ee hin beeksisu gamaa gamanaa gadi handaara kunoo akkanatti. Waa takka hin beeksisu bar. Gaafa achi waa shunkurtii bita dhaban ammoo ramadaanni kan namni akka kiyyaa jirtu. Qubee maam jettu san bichaa ni beekan. Maam. M nama barsiise sanuyyuu gizee maam jettee laaltee bara bakka maam jedhe. Maqa qubee sadi M sanuu nama barsiise. Waa gaafa waa ayyaanni gaheetiin jedhe waa diyaasbooraan kun karaa keessaatiin waa darbuu dhabee jedhe. Yoon ilkaan sirraa yaasin nan intalaa miti. Anaaf si rabbi waliin lafa nu haafitu. Walitti nu haafitu. Rabbi waliin nu haafitu. Rabbi waliin nu haafitu. Rabbi waliin nu haafitu. Rabbi waliin nu haafitu anaaf si. Kaayiroo keessa lubbuun jiraannee rabbi waliin nu haafitu. Lubbuun jiraannee. Lubbuun kaayiroo keessa jiraadhee rabbii waliin nu haafitu. Lubbuun kaayiroo keessa jiraadhee yaa intala haati shilingiidhaan barandatti gurgurattu eegee. Yaa intala haati osoo gudduu gurgurattu haati duute jechuudha. Osoo gudduu gurgurattu haati duute. Lubbuu kiyyaaf jechan fiigee bara. Si galee? Fiigde. Dibbin harargee kinga harargee si jammar laafiidhaan dhiis. Harargee eenyu qixxaan. An mira keessa galchuu fi midiyaanis durumayyuu ni faarsa. Si galee? Arsi, Shawaa, Harargee, Wallaggaa mataa kiyya gubbaa jirtan. Bakka ani jimma miti. Push godha amma. Si push godha. Nasraa gursum dhiifama. Guyyaa nasraa gursum abbaa jifaar arrabsitu mana koo banadheeti. Ijoolleen jimmaa mana kootti dhufanii nasraa gursum arrabsanii. Gareetti bannee intala Oromoo takkatti garaa jabeenya keessan ijoollee jimmaa. Nantaatanis garee banannee riippoortitti gochisiisnee asuma irratti iyyuu. Nasraa arrabsiisee ijoollee jimmaa shaadaa qabsiisee. Nuti ijoolleen jimmaa tokko madii jala galaalaa. Nuti ijoolleen jimmaa tokko jennee shaadaa qabsiisee. Har'a guyyaa rakkoo kootii na biraa dhabamtaniise. Haadha faadhee daggaffe namni silaa giiftii kennuu hin dandeessan dhammi jimmaa. Dhuftanillee suuraa kiyya maxxansitanii illee nan faarsitanii xiqqoo. Ani jimma miti. Kana booda namni jimma naan jedhu xalaata kooti. Jimma mana banadhaa. Feemasiidhaan maan fammastanii irratti. Akkas si galee ammoo
sodaattu kan naan jettu habibti tiyya an lubbuu kiyyan hin fedhaa bar duraanuu an foggaraaf hin ba'een kaardii bitachuun ba'e malee haadha faadhee arguun baay'een ni sodaadhaan an ni sodaadha an falaxamuun barbaadu du'uun barbaadu hanga umriin koo jirtu kanatti nyaadhee dhuguun barbaada. Kanaadaa fi Ameerikaa ija kootiin atuun argin akkasitti hawwee yoon du'e eenyutu bakka kiyya bu'ee Kanaadaa de ilmoolleen dhalle. Zawada gaariitti fireendii qabadhee ilmoon dhalle. Eessaa fidee yeroo takka diqaalaallee atuun dhalee jiraadhee jettanii bar gaafa duuti kun dhuftu. Hadhanatti mul'atee ture duuti koo. Kanaafuu sodaadhee fiigeera. Saawuciin caammaa koo garuu hin ganne. Namni taayitii uffatee baay'inaan Oromoo shiitumaa fi paantiitti suuqqadheen meer tanii koo jabdummaa koo meer eenyuun na barbaadaa jiru meer eenyuun na barbaadaa meer kun namanni asli wayi haadha faatee gaafan argu onneen koo akkaanti baqaqxee atuun fiiguu bar wallaa kunoo ta'ee jira antanii koo miilli koo atuun fiigee bijjilli mataan jedheen oole bar atu haati faadheen an ajjeesin inni mataan garagalee du'ee oole silaasaa kana qabaramee tiktookiin kun guutuun azanii ta'a warri soddaas na beekanii amaarri ayifati jettanii fooloon koo miliyoona seenee balaw qawti Oromoon man biloot Oromoon fooloo lama asaddag eenyu jedheen tokko bar tokko fa'a haadha isaatti argitee sodaattee fiigde maaliif hin sodaanne qallidaalla ndee abbaate ispoortanyaa koona tammaan ispoortii duraanuu galmaa hin jira borii jalqabee ispoortii eegala bas yalla jadiin jedhaanis nan kaasa akkasitti kaasa laal sodaattu alamaati sanuu sodaattu xiqqoo miti sodaattu alama miira keessa naqachuudha sodaattu alama addunyaa takkaffaa fatiyee fiqarannaati yalla de diaspora yuuzarii jijjiirradhaa kotta warri diaspora yoo as jala jiraattan ashaadu billaa diaspora hundi as jala jira laal diaspora kotti yuuzarii jijjiirradhu hundi keessanu qurxummiis naa kenna abbaas baas naa kenna meeqa shaqqaradhe qoy astaragee ilaala kuma afur jedhaa kun 4,700 shaqqaladhe yaa kana dhugaan jirtu yalla daggaf na godha daggaf iluna jala jira ready ko ati seenaa dalagde war lubbuu nama ready ya rabbi eenyumaan naggalche gaa eenyunni mana kiyyatti aangoo qabaate kan galche namuma galchen barbaadan jarra gadi busa eenyunni ready annama galchuun danda'umee abaaboo tuq anaafi muree koo wallaahi rabbi siifa kennu muree wallaahi harkadhu kana caala harkadhu harargeedhaa mi'ati harargee bar jedhe bar harargeen Sumaaleen faranjiirraa fiddi roomaansii kana harargeen immoo Sumaalee irraa fiddee Oromoo guutuu agarsiisti warra olii kana warra Arsii warra Jimmaa warra Wallaggaa warra Maarree kana warra Shawaa fuutee nu kenniti yaa jararraa baranne akkas si galee jaallattus jibbitus Arsii ijoollee Arsii akkasuma jedhaa kara xumuraatti dhufnee jirra jechaadha. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Hanga viidiyoo haaraadhaan walitti deebi'u nutti baay'ee.